Finaan jedhuun qabu asli. Namni kun na tuffaturraa ani nama dhaburraa duraa badheenna darbee jireenyi isaa oofataa jira. Nama kana namni dhugaan akka ammati na gaafatte atummaan mataan kee bakka naa buutee maaliif ilma kan kee kana hin barbaanne mee namni Itoophiyaa keessa jiru itti naa gootee dhugaan sanas naa baafnan isaa miti zarii isaa hundi isinii bituu danda'an. Waan naan goone tokkoof maal godha waan jedhuuf callisee isa dhiise malee isa shaffanuu dubbiin soba ta'uu miti. Abbaan isaa Hussein Haydaraati. Abbaan ijoollee tiyya. Sinigalee ataabaa ganda dooyyoo goraati. Narraa fudhu kasii maa jira. Ijoollee gargarii dhufu tasgabbaadha. Sagalee kiyya si biran ga'uunatti fakkaate bar ani si himaa jira sagalee kiyya si biran ga'enne. Naa hin jettee mi haga ganda isaatti. Sagalee kee gaa'ina suuta haasa'u. Egaa rakkoon kee kana guddaa ta'e suuta haasofne dubbiidhama qabdu keessa haasawtee ila amma namni hooma gale hunda gilee jaarsa jaartii wannan dubbachuu didu na haasofsiiftan malee furmaata argatuufin warra nama haasawuu dida malee miidiyaa irra dhuftee mire Ummu Khalid waan siin jedhu dursa tasgabbaayiti amma jalqaba dhageeffadhu jalqaba irratti obboleettiitii yaati obboleettiiteen hin beeynaa rakkoo kee kana nutti himatte namni lafaa ka'ee duwwaan akkatti hin boochisu isa waraana deemuu yoo taate immoo obboleewwanuma nama hundaatti ilmaanuu nama hundaattu deemaa giddiin qabanii nama oofan masii galee miti nama oofan obboleessi ka waraana jalaa hin deeminii fi kan daraminii fi ka birrii mileenan kafalee hin buufatin hin jiru hin baafatin hin jiru jechuudha waggoota sadan arfan darban kana namni obboleessi jalaan qabaman hin jiru. Inaa nama obboleessa kiyya qabanii ijoollee hedduu qabanii isa keessaa buusee obboleessa ka mana biraa jechuun turuu miti ka yadaa tiyyaa natti dawwalanii achi kadheetiniin baasee caalaa nuuree fa'aa kadhee fiizaa jarri erganii fi ooman caalaa nuuree fa'aa bira jira. Takka asirratti dubbadhee hin dubbadhe namuu akka dhuunfatti rakkoo qaba. Rakkoo qaba. Haa ta'u immoo amma kee kana haga attasi Sumaalee deemtee sibiila gurgurtee biyyatti sibiila gurgurtee Sumaalee deemtee sibiila gurgurtee Siraajiin galchaa yeroo takka Siraajiin galchaa ragaa barbaadanii galchaa Siraajii. Siraajii kam? Kun azala jiran see Siraaj galchaame. Siraaj amaan galee ragaa jechuun Siraaj jette jaarsi keessa. Nuti ragaa dhibba maal goone? Galchaa abboo afaan keessatti raajuu hin beekna rakkoon qabu. Maal goona sittuu nama na bara waasni sittuu nama na tummaan karaa seera galchaa la nama waraana amma baru waan Mukaalid laali dursa mee waa'ee jaarsa keetii sana dabaasi mee biyyoo inni iyyuu kadhoysu taate waa'ee jaarsa keetii sana waan ati hubachuu dhabe tokko jira. Jaarsa kee achitti shaffantee warra miidiyaatiin lolaa jirtaati amma. Warri miidiyaa kun sin heerumsiifne sin fuune wal jaalatan akkuma nama kamiitu yookiin warri isin kenne wal fuutan bultiin isinii ta'uu adda baddan wanni rakkoo dhuunfaa keetii uummataan loltuuf hin jiru. Hin lolamullee sirraa'uu qaba. Sirraa'uu qaba. Eni namnummaan kamuu bisootii dhuunfaa isaatiif gabbayee uummata arrabsuu hin qabu. Kun ijjannoo kiyya abbaan fedhe na haa jibbu. An amma akka dhuunfaa kiyyaatti rakkoo baay'ee qaba. Takkaa gabbayee dhimma dhuunfaa kiyyaatti uummata kanatti waliin bu'een beekuu jechuudha. Si galee miti. Istil gaafa haati kiyya duuta asirratti boo'ee uummata hin bochifne jechuudha. Haadha kiyya akka nama kamiitu hin jira ragaadha sobaa miti bara. Ragama qabatamaati jechuudha. Dheengadda mucattiitii gaafa fidu akka itti fide rakkoo hanqasa saree fide amnaa rabbi beeka gammachuu qofa argitan malee gadda isin hin bochifne. Dirree xiyyaara Itoophiyaatti yeroo sadi deebitetti jiddaan geessetti miftaa jabalfaa gaafadha. Yeroo lama deebisanitti daa'imni xiqqoon tun jiddaan keessa bulchetti achi fiduu hidhanitti masrii asii kadhee achi waggaa 11 biyya kana jira iyyaan arguu barbaada jedhanii akkasitti mallaqa tokko malee naa fidan. Oromootti hin boonne ilmoon tiyya badda jedhee yoo baddellee alallaahi tabiraa qabaa hin dhalcheetu dhiise jechuudha. Namni rakkoo dhuunfaa isaatiif hawaasa cinquu qabu himatuu wajji qoodamuun hin jira. Wajji ummata kee wajji rakkoo qoodamuun hin jira no problem. Garuu akka waan ummanni kun bultii namaa jaarsa keessi addaan si baasetti fakkeessanii nama wanno depression godhuun gaarii miti jechuudha. Yeroo biratti qofaaf osoo hin taane namoonni birallee sirreeffatuu qaban.
namni gidee fayyaa qabu ummata kana quban qabne ummata disrespect godhu gidee dhukkubsate akka waan ummanni kun dhukkubseetitti gaddeebee ummata keessatti kana xiqqeessuun sirri miti wanni akkana hafuu qaba. Isin galee soo ati amma nama rakkate nama ilmoon jalaa badde haa namoonni birallee sirraa'uu fi sirreeffatu baatellee haa sirreeffachuuf jechaa jira suni rakkoo miti. Amma kasiin jedhu mucaa xiqqaa dhabdee guddaa waraana jira. Mire akkasii lubbuu. Homaan himataa jiru kana natti asirratti baroma sirreessuu yaani akka nama waan lolelleen beeyne natti asirratti bar fuula keessa beeyne. Mukaaliidhaatu miira keessaa bahe tokkoffaa Nu abbaattattee baraadaayyuu viidiyoo kiyya akkamii arguu dhabdee naan jette. yaa miira keessaa bahe tasgabbaa'ee garaa galee nama ulfaata. Lolinaatu waan himachuu hedu. Waan himachuu hedu fuuluma keessa natti rartanii tokkoffaa abbaa warra keetii achi keettee jette abbaa warra kiyyaa kana wayitti malafa jiru iyyuu wal quban qabnu. Achinna qabadhu waan balleesse akkuma amma kana booda natti asirratti rakkoo miti. Wayitti lafa jiru iyyuu an dhagaa cabsee muka cabsee aayilaandii guuree sibiila guuree kolfattilee rartanisi dhiiga kiyya kana tufee guddifadhe ijoollee tiyyatan. Mana kana kolfaatu waan namni barbaadu nama godhe dhiisitti dhagamini habiibti. Rakkoon qabu. Har'a ammoo jechuu asumaanuu siraajillee bagaalan siraaji wanni galchaa jedheef namni du'arraa na oolchee sammuu kiyya qabsii na oolche namni waraqaa na hojjete isaa akka galatoonfattaniif galchaa jedhee. Kanumaaf sanillee asitti Mukii maammaati. Ani wanni godhuu qabu abbaa warra kiyyaa wanni achi kaa'ee fi wanni waa'ee isaa haasa'uu dhabee fi wanni isa dhoysee yookiin isa barbaadee osoo hin ta'in miidiyaa kanarratti gabanaa ol baasan malee nama kan nama bakka bu'ee akka obboleessa kiyyaatti abboomee daa'imman kan ati maaliif hin barbaanne. Isiin tun miidiyaa kanarra waggaa tana boota ati eessa jirta? Ati jireenya kee of taarte ilmi kun keeti moo keetii miti? Ila namuma itti naamaxxaname asli kiyya na taraddaime. Namuma namicha kana dhaqee ilmi kun keeti moo keetii miti? Ilmi kun sirraa bahe moo namitti tana beeyta maaliif asirraa bootti nama naa jedhuun hin qabu hedduu haasa'een turellee asiin durallee. Yoo isin dhugaa rabbi akka obboleessa obboleetti teeti nu sii jirra jettanii isin nama kana bakka buutanii kana gaafattan ta'e haga bakka inni jiraatu ana isin geessa. Haga bakka inni jiraatu garuu ammoo inni barbaadu daa'ima xiqqaa kana wajji buutanii guddaan haa deemu akkuma jette guddaa soqaan jiruan. Bakka lachuu dhabee nama madaa'e waan jedhu isinitti himadhe malee guddaa soqaan jiru. Mikinyaatu guddaan kun turuuf dafullee ni dhagaa asli sagalee. Yoo du'ellee yoo jiraate namni du'ee natti hima bakka namni argu jira. Garuu xiqqaa kana osoo anaaf jedhu gubatu manaa bahee dirqama xiqqaa kana soqee argachuu qaba. Akka inni isin jettan kanatti obsee taa'uu hin dandeenye ijji na baduuf deemti halkanii guyyaa booyaa asli. Xiqqaa kana akka naa barbaadamu wannan jechuu fedhu. Kan namicha ammoo yoo duuka buunee maaliif hin soine manni hundi gabbayee haa gaafatu yoo jettan ani gadi bu'eetiin bakka inni jirutti dhugaan namni na wajji bu'ee nama kana naa gaafata taanaan anuu akka naa gaafatamu abdii fedhiin qaba akka naa gaafatamu. Isaa miti obboleeyyan isaatu shakkiin qaba akka naa gaafatamu abdiin qaba. Garuu asli namni naa gaafatu hin jiru. Bilaasha lafatti hafaaf. Yoo inni maal si dhoyse hoo? Inni naa dhoysu isinuu gumaa kiyya naa gaafattan kakaarra garraa ijji kiyya na bade. Inni na dhoysu namni kun akkamittiin garaa nyaachuu dhabee waggaa jaha kana asirraa bu'ee isinuu naa gaafattan ka isinuu qaba. Eega nama wajjin dhalatiin. Biyya jira waanti biyya Arabaa jira. Itoophiyaa Hawaashin jira Hawaash Malkaasa. Hawaash Malkaasa jira. Jaartii biraa fuudhee. Sirratti fuudhee moo dura fuudhe? La ani eega biraa deeme fuudhe. Maal irratti walootanii biraa deeme sirraarratti? Inni horii mana gurguratee karaa baaraa deeme eegasiin booda deebi'ee gaafa deebi'u jaartimaan galatee ani immoo gaxarii jira inni fudhatee katamaa galee kala san daa'imman tiyya guddisutti goree inni gara biyya alaa deemee jaartii fuudheetitti galee? Baaraan deeme. Asli. Amma mucaan eega badee hagam ture eessa si barbaannu reebee maal si haa gargaaru? Amma mucaan waggaa jaha isaati waggaa jaha lafatti sadii boo'ee. Asirratti sadi boo'ee lafatti sadi boo'ee miidiyaa kanarraa waggaa sadaffaa kiyya qabuuf deema. Akkamitti arguu dhabne ree waggaa jaha guutuu kaati bu'aa turte? Mana keellee seenee bara aslee milikkata wajjin sitti himu. Inni min jettaa bari loltaa mana kiyyan seennee maaliif lolta? Wallaa rakkoon qabu maal rakkoon qabne maa yoo isinitti illee namatti aartanii bakka dhugaa himaa deemuun badiin qabu bara aslee kiyya. Obboleessa fakkeenyaaf nama si komadha obboleessummaa si komadha waan natti aantuuf si komadha. Jaarsa kee dhiiftee jaartii biraa itti mutee ana komatu hin dandeettu. Akka obboleessummaatti si komatu hin danda'u? Hin dandeetta sana. Obboleessa kee kan gafaate. Himadhu mukaalatti himadhu. Maal si Amma maali wanni himadhu hin jiru.
ganda nagaa fatte akkuma ammaa kanatti gandi keessa biyyi keessa warri keessa nan jette. Qulqulleeffadhuufi kaa'ee maa namni oluma seenee fannoo dubbii namarraa fuudhu ana qoradhutti. Amma maalti gargaaru reeshi? Amma ati 50 na gargaanaa kenni. Namni biraa 50 naa kennu mucaa kiyya 50 asli dubbina bas baala amma laali wanni jiru mee waan goota anamma xiqqoo yoo akka amma jettu kana taate xinnoo haadha waan taateef psychologically miidhamuu dandeetti xiinsammuusii miidhamuu danda'a waan ta'eef mee nama waa'ee isii sirriitti beeku hasiraa jamaan kun qaamaan argee beeka waan ta'eef waan isii haasaa jirtu anaaf clear waan hin taaneef mee namni biraa mee barbaadaati. Mee adubbatu seessiraaj. Mee daqiiqaa takka naa kenna Awaacha jarjarina. Birrii 1,550 barbaaddaa? Galee daa'ima kiyya san bakka sanitti sagalee san deeffadhaa fi barra asli waan biraati miti manaan ijaarachuu odoon taane asli kiyya gara. No. Birrii 1,550 yoo argatte rakkoon kee kun hin furama manaan ijaara. Ufillee faallaan haa ta'in bar faallaan. Rakkoon furamoo osoo hin ta'in sagalee san irratti deebi'uu barbaada. Rakkoon kiyya furamoo osoo hin ta'in deebi'ee dalagadha fayyaa qaba asli kiyya haga silaa oomaan jedhu ni dalagadha. Ani yaadni kiyya maal si fakkaate? Bakkuma beellamaa san irratti argamee waan rabbii kanaan beekanii waa eebbisiisan irratti kan sagalee kiyya kana gadhiisu ta'e. Jarri sun yoo ka barbaaddee argitu ta'e amma siigalee yaadni kiyya kun achi deemee daa'ima kiyya kana sagalee kiyya kana ummata kana dhageessisee viidiyoo san waraabsisee yoo jarriin sun soqanii kana argan taate daa'ima kana eegas immoo an deebi'ee dalagadha. Amma mucaa kee kana barbaadatuu fi birrii 1,550 si barbaachisaa? Akkaawuntii Itoophiyaa hin qabdaa? Hin qabu. Eessatti sii kanin are? Eenyutti sii kanin? Rakkoon qabu kan soqadha kan uumana beeku irraa maa rakkoo qaba. Ta'u akkasitti nama irratti birrii namaa guuruu dhiibne. Hattu namni deemu guutu. Namni amma gisee rakkadha jedhee akkaawuntii nama sanii malee kennaa namni guutuun hattuu ta'e saabata. Birrii rakkataa kan bira ga'uu dhiise. Kana dura gaafa na himte jettu isiin illee maal akkuma ammaa kana maal jetti isiin wanni barbaaddu ani mucaa suuraa isii illee kamama profaayilii kaattee deemtuun kana mucaan sii galee. Profaayilii kaattee deemtuun kana. Biyya galuu addaati. Heeddar irratti waliin sii qabnu 1,550 yoo si nyaate hoo. Akkaantiin bargaruu hin jira yaani akkaantii biyya akka ture maal jedhanii miraan nama bira kaayee dhufe sun hin danda'ama yoo abbaan maqaa ofiitiin hin danda'u ID maali ID sayyoon ta'e. Akkaantii maziin bila waraqaadha malee maali ID sanii miti. Amma dijitaala adii jedhaniiti mootummaan seera baaseera. Birriirra ta'ee akkaawuntii waan hundi sirreeffattee usmee fa'aa kadhattee seenuu qabdatu. Asli kiyya na dhageeffadhu takkaan na taradde. Kokosiin kiyya birrii osoo hin ta'in kokosiin kiyya saaladdiin mucaa kiyya. Birrii miti mucaa kiyya. Sii galee. Birrii ati adoo isin miliyoona naa guurtanii ittiin dassatu. Mucaa kiyya san malee. Rabbi si yaa mul'isu wallaa. Rabbi si yaa mul'isu. Rabbi si yaa mul'isu. Wallaa Rabbi si yaa mul'isu. Asli mee waa jechuun barbaada. Miliyoona lamaa mi sadii mi afurii mi shana sun naa kennitanii mucaa kiyya bittanii miliyoona mucaa kiyya fudhadhaa jechuun. Sinii galee. Boyna nati yamu. Bara malumuu gara si qabannu dhabne bar birrii 50 naa kennii jette sii kennaa jedhe hin booyini. Akkaawuntii hin qabne amma rakkoonsitu akkaawuntii hin qabne malee nuti birrii si dhoogganne ka birri ittiin barbaaddu sanuu deemte. Deemte sagalee kennatu heddaami. Asli keenya mee yoo carraa nu kennitan xiqqoo dubbadheetiin. Dubbadhaa sheekota sheeticha warra Dubaay tokko sira kun. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Egaa. Fayyaa asli baga jiraatu. Jirta tasgabbaay. Fayyaa. Ayyee waa'ee dhimma qara na'imaa kanatti yoo seenu beektaa hedduu takka nama akkaan miidhameetiin sammuullee akkuma reeffama obboleessa kiyya darakaasuu yaaletti nama miidhame. Himatuma kana seeraan sitti himachuu atamma hin taraddaa jirtaan malee hin hubataa jirtaan malee si aarsa lola si fakkaata si galee akkanuma. Maknaatum namni kun nama waggaa 6 miidhame ijoollee tana akkaataa itti guddifattee dhisiin isin ibsite. Ani illee asumarrattiin boo'ichasii kana arkee sababa ijoollee tana nama arabaatiin illee wal loltee dhufte wallaahi akka hin taane taate waraqaa ofii kiyyaa bilaashitti irraa dalagee deemeetuma waan tokko godha jettee asii deemte. Asii aga deemtellee waan tokko gochaa turtee aga humni isii danda'u taani ammoo humna hin qabdu biraa as deebiti. Baallama naa qabanii jiranii jette fakkeenyaaf amma warri miidiyaadhaa sun. Baallama naa qabanii jiranii baallama isaa irratti immoo argamuudhaaf maallaqa na barbaachisa. Maallaqa kana ammoo ani hin qabu.
waan kanaaf ammoo ijoollee tiyya Oromoon na cadhifte hin lolti isin naa maraanuu akkanuma sii galee waan as jalatti ammoo isin beekuu qabdani wallahi ilma namaa gubbaa laalan maraatuudhaaf waan xiqqishootu hafe waan xiqqishoo giddiidhaan sobaa ufi qaba yoo barbaadde ana arrabsiti yoo barbaadde abbaa feete ajaa'imti kana maalidhaa sammuun isii miidhamuu agarsiisa warri waan dhalaa beekummaa waan dhalaa ni beeka kanaaf aslii xiyya akkuma mareefati jette isii gargaaruufillee namnummaan amanamee namni amanamaan irratti nama gargaaran jira akkuma jette illee hin jiru garuu obboleettiin teenyatuun ijoollee akka malitti guddifatte tana dhabdee kaan waraanaan dhabdee sallee deemteetu hatta haga baafachuu yaaltee waan qabdu fixattee waan qabdu dhaganni bakka hidhamee san deemtee mucaan sunis hidhaa tureyyuu mucaan ka xiqqaa ka amma ka guddaa ka waraana jiru sunis mucaa san dhayxee laaltee achi baafattee kanallee haga dandeettu waan dandeette gaazexaa hama gootee achi kaatee deebitee jechuudha. Miidhamni isiidha amma himata wallaalte isiidha. Tokkoffaa qarqaarsi isii barbaachisa. Wallaahi qarqaarullee haga godhatti. Maaliif amma mana dalagaadhaa yoo seente jaraan waliin taatu hadha yoo deemte boruun deebiti. Maknaatum isii ka itti jiru kan biraati. Isii sammuun isii waan biraa yaada. Hojii namaa seeraan dalaguu hin dandeessu. Nama afaan nagaa itti haasawe kana yoo barbaadde walikkaati. Waan kanaaf aslii xiyya dhugumatti rabbiin maal gargaaru ree amma maal gargaaru waan gargaaru jenne baru manni leen gargaara. Amoonni gargaaran akkuma reef isin jettu mallaqa waliin buusanii fi mee haagaltee bakka qalbiin isii yaaddee bakka sheenaa itti jirtu deemtee ilma ofii tana barbaadattee sheenaa ofii haagettu jechuun barbaade anillee tanu maaslee. Nurraa waliin buufnafne. Abbaa isin maan haa godhattu ree anillee ebalu jechuu hin danda'a abbaa fayyaa. Iluu maal jettan? Asli yoo iluun dubbanne deeqaa takka. Ani al tokko aydar dhiifama waan amma bar birriin isin qabadda birrii xiqqoo akkuma shantama isin jette yoo kenneef iluun shantama yoo kenneef eenyu kunoo abbaan qabeenyaa Dubaay kun 25,000 yoo kenne Iliyaas 25,000 yoo kenne 250 daaset waan shirooti fi waan shaayii warri al jala jiru kun 2,300 yoo darbee waan wacii olii gadi hin deemtu argaan bul amma isin galemi nama sadi taanee 50,000 yoo kenneef 50,000 warri miidiyaa irraa barbaadu santa